Hello, jirra jirtu hordoftoonni Hawwinet Tube akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jechaa har'a viidiyoo bareedaa akka isin jaallatan hojjechuufan dhufe barattoonni dipaartimentii garaagaraa barattoonni kutaa garaagaraa irra jirtan kanneen kutaa dakaa hanga yuunivarsiitii keessa jirtaniif yeroo baay'ee viidiyoo garaagaraa hojjechuudhaan ni gadhiifna. Hawwinet Tube chaanalii isin jaallattan chaanalii isin fayyadudha waan ta'eef chaanalii kana biroos gochuudhaan afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin viidiyoo garaagaraa kanneen barattoota jajjabeessan kanneen barattoonni barataa cimaa ta'uu akka danda'an qabxii boonsaa fiduu akka danda'an kanneen taasisan asirra argattu waan ta'eef chaanalii kana subscribe gochuun akka isin fayyadu gamanumaan isin yaadachiisuu barbaadeeti. Har'a viidiyoo bareedaa viidiyoo isin barbaachisu hojjechuuf hin dhufe. Viidiyoon kiyya kaarraa maal irratti xiyyeeffata? Barataa yeroo baay'ee viidiyoo ni ilaala garuu gaafa daree keessa seenee qorumsa sana qoramu hin yaadatu. Akkasumas barattoonni tokko tokko immoo kitaaba dubbisu. Kitaaba dubbisanii gaafa gara daree seenan ammas qabxii isaan barbaadan qabxii boonsaa yeroo fidan hin arginu. Maarree maalaa goonu? Kitaaba dubbisuu wayyamoo viidiyoo ilaaluu wayyaa? Qabxii bareedaa qabxii boonsaa fiduudhaaf kamtuu filatamaadha kan jedhu hayyoonni garaagaraa hayyoonni ekspiraansii isaaniirraa waan sheer godhan viidiyoo isin hojjechuufan dhufe jechuudha. Viidiyoon keenya kaarraa kitaaba dubbisuudhaa moo viidiyoo ilaaluutu wayyaa? Qabxii bareedaa fiduudhaaf qabxii boonsaa fiduudhaaf meemooriin keenya sammuun keenya akka waa yaadatu taasisuudhaaf maal taasisuu qabna kan jedhu deebii qulqulluu kan ittiin argattanidha jechuudha. Egaa hayyoonni baay'een maal jedhu? Qabxii bareedaa fiduu yoo barbaadde yookaan beekumsa gahaa argachuu yoo barbaadde beekumsa gaafa jennu yeroo dheeraa sammuu keenya keessatti beekumsa turuu danda'u jechuudha. Kanaaf beekumsa gonfachuu yoo barbaanne viidiyoo ilaaluu caalaa kitaaba dubbisuun filatamaadha jedhu. Garuu gaafa kana jennu viidiyoo ilaaluun gonkumaa hin barbaachisu jechaa hin jirru. Viidiyoo ilaaluun iddoo barbaachisu jira. Kitaaba dubbisuun immoo iddoo barbaachisu jira jechuudha. Kanaaf kitaaba dubbisuu fi viidiyoo ilaaluu gaafa wal bira finnee wal dorgomsiifnu sammuun keenya akka waa yaadatu kan taasisu kitaaba dubbisuudha yookaan kitaaba dubbisutu filatamaadha jedhanii nutti himu. Akkamitti kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo viidiyoo ilaallu viidiyoo sanarratti guutumaan guututti sammuun keenya paartisipeeshiniin inni taasisu gadi bu'aadha. Viidiyoo sanarratti akkamitti kaalkuleeshiniin tokko akka hojjetamu explanation akka kennamu oduu visualiin tokko interpret akka ta'u graafiin tokko akkamitti hiikamuu akka danda'u guutumaan guututti viidiyoon sun hiikee nutti hima waan ta'eef sammuun keenya achi keessatti participationiin inni qabu baay'ee gadi bu'aadha. Sababa kanaaf wanti sammuun keenya inni participate tan taane immoo dagachuudhaafis akkasumatti salphaadha